qaala'insa jireenyaa wantoota uuman keessaa daballiin gatii boba'aa irratti taasifamu isa tokko. Kanaaf wal qabatees qaala'insa jireenyaa uumamuu danda'u hir'isuuf jecha mootummaan konkolaataawwan uummata geejjiban adda baasuun deeggarsa taasisaafii jira. Nutis deeggarsi kun hagam uummata Jimmaaf naannawaa isii fayyadamaa godheera jechuun gaafanneerra. Kanaaf wal qabatee imaltoonni yaadanuuf laatan deeggarsichi abbootii qabeenyaa malee uummata akka hin fayyadneedha kan dubbatan. Aggaaroodha as beddellee galuu fi qarshii 250 kaffallee dhufne jechuudha. Aggaaroodha ammoo Jimma kana galuu fi sila akka taarifaatti qarshii 70 ture 250 kaffallee tura kan hin galu. Amma kun hin agartu irra kana amma kun amma rakkoo duggomaa jedhan transportiin 250 ture. Amma kun qarshii agasaatti fayyartu hin agartu. Kan rakkinni jiru. Kanan bahe ganama sa'aatii 12 dha yaa'u magaalaa Naqamtee deemanii bahe amma geejjibi hin jiru konkolaataan hin jiru inni dhaabachaa irra. Tarifa mootummaan maxxanse birrii 30 magaalaa Jimmaa beddellee jechuudha. Garuu kan isaan kaffalachaa jiran qarshii 300. Konkolaataawwan imaltoota 13 hanga 15 fe'an guyyaatti boba'aa leetira 65 kan waraaban yoo ta'u adda addatti mootummaarraa birriin 1267 deeggarsi ni taasifamaaf. Kana malees konkolaataawwan boba'aa leetira 95 waraabbatan birrii 1852 deeggarsi mootummaarraa ni godhamaaf. Haa ta'u malee abbootiin qabeenyaa tokko tokko deeggarsa kana fudhachuudhaan konkolaataa tajaajila dhuunfaaf oolchaa jiru. Karaa uummataanis akkuma isin agartanidha. Uummanni akkas baay'ataa konkolaataan akkasidha yoo jiraates sunoo tiraanspoortiin akkasidha haala taarifaadhaan kan fe'amaa qarshii 300 kaffalu jennee ganama deemnee qaama ilaallattutti iyyannee turre yeroo kana amma konkolaattonni dhaabatan konkolaachistoonni konkolaataa isaanii fudhatanii taarifa kanaan hin deemnudhanii dhokatanii dhaabbataa jiru jechuudha. Mangistii gomaa'uun inni agarga'u ህብረተሰቡ በታሪፍ mootummaan deeggarsa kan godhu imaltootni taarifaan akka tajaajilamaniif haa ta'u malee konkolaachistoonni tokko tokko nagahee ittiin bahan kutanii boba'aa waraabbatanii gara manaatti deebi'u kana taajjabneera. የቤታቸው የሚሄዱ አካሎችም አሉ አይተናል ታዝበናል. Nutis rakkoo hawaasni kaasu kana hiikuudhaaf eejansiin geejjibaa godina Jimmaa maal hojjetaa jira jechuun gaafanneerra. Itti gaafatamaan eejansichaa obbo Misbaahuddin Abdul Majid rakkoo taarifaa wal qabate hiikuuf konkolaataawwan osoo buufataa hin bahin maallaqa akka sassaaban godhamaa jiraachuu himaniiru. Haa ta'u malee kanarra darbanii konkolaachistoonni karaa irratti maallaqa dabalchiisan tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira jedhaniiru. Kan tajaajila uummataaf hin kenninee fi uummata dabraa fe'anuu fi taarifaa ol fe'an adabbiin ulfaataan itti kenname araarama kan qabne karaan nuti sirreessaa deemaa jirru jira. Fakkeenyaaf bara kan baatii sadan darbe keessatti keessumatti kurmaana lammaffaa keessatti adabbii to'attoota daandii qofarraan to'attoota nageenya tiraafikaatiin qarshii miliyoona 21 oltu galee jira jechuudha. Mootummaafis galii ta'ee jira. Adabbiin cinaatti hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa jiraachuu kan eran itti gaafatamachi konkolaataawwan boba'aa waraabanii tajaajila hin kennine irrattis tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu isaa dubbataniiru. Amma konkolaataa 91 adda baafne konkolaataa 91 adda bahan keessaa waldaa wajjiniin waliin wal dubbifnee waldaan mallatteessee xalayaadhaan konkolaataan kun baatii haganaa hagas baatii lamaaf kallattii adda addaatiin bobbii kennamu fudhachuu hin dandeenye kan jedhu konkolaataa 41 karaa of eeggannoo qabuun qulqulleessine konkolaataa 41 boba'aa teelee birriin bulookda akka ta'u goonee jirra jechuudha. Konkolaataawwan maallaqa deeggarsa boba'aarraa argamu akka galii dhuunfaatti ilaalanii hojii keessaa bahuun hanqinni geejjibaa akka uumamu taasiseera. Kana malees imaltoonni taarifaa ol akka kaffalaniif sababa waan ta'aa jiruuf hordoffiif to'annoo cimaa barbaada.